بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الخير سابسكرايب كفقودو دان وجمو بركارا فولا الدنيا قوتو ميديا لإرت أرقمتن أكم نقا فيا جرتني الحمد لله كان ربي نسنجراج سي نقا فيا سنتاسي سي ونو جي رمضان فولا جنو ديب سي ربي فكلاني هاقو ثم الحمد لله جتشا وقا أرى يرو أرى جزي أما خيسا جرو خنا وقا دبره والله بكا جرو سرب ما توبيخا الحمد لله ربي فكلاني هاقو gaafa dabre kunoo mana hidhaa keessatti dabarsinee gaafa ji'a ramadaanaa dabarsinee gaafa iida soomanaa rabbi achi keessaa nu baase ammallee obboleen keenya kan mana hidhaa keessatti nurraa hafanii jiran guutuu isaanii rabbi haa baasu. Garuu har'a seenaa takka isiniif qabadhee dhufee jira. Seenaa hedduu na ajaa'ibsiifti keessaa seenaa tana erga dhaggeeffattee kaatee sheer guutee hanga dhumaa dhaggeeffattee sheer guutu malee bira hin dabriniin dhaamsa kiyya. سينان تنزبن نبي الله داود كيسا عليه السلام دبرتي مسكينة تكا ترتي أبا منايشي إرادوئي إلمان دبرا سديتي ممادان قد زاجرتي إلمان كناس كم قد دفتو جبري فوتي هجو وياد أودان أكسما هذا فوتي غرغرودان إلمان إسي جراجفتي gaaf tokko osoo isiin hojjuu fi haada san gurguruu deemtu akkasuma ilmaaniif waan nyaatan bituuf deemtu akkuma isiin manaa baateen cululleen tokko dhufee harkaa butee kuteen hojjuun isiin deemtuun san bifti isii deemtuudha. Hoggaa kanaa hedduu yaadduutti waan ijoolleef nyaataan bittu dhabdee dubo kaatee Nabiyallah Daawud bira deemtee Nabi Daawud akkana jette: yaa Nabi Daawud rabbiin kee haqa dalagamoo zaalima jetteen. Hoggaa kana Nabi Daawud rifatee akkana jeen: akkamitti akkana jettaa rabbiin haqa dalaga malee zaalimaa miti jedheen. Isiinis dubbii culullee sanaa himtee fi tanaafiin jeebar jetteen. Isaanumaa akkanatti jiru jirri dhiiraa tokko isaan nama 10 ulaa yookaan balbala irratti dhadhawanii ol seenanii maallaqa warqii diinaara kuma qabatanii Nabiyullah Daawuditti kennan miskiinaaf kennii jaaniin. Hoggaa kana Nabiyullah Daawud maallaqa kana maaliif fiddan jedhee gaafate. Isiinis akkana jechuun deebisteef. Isaanis akkana jechuun deebisaniif. Osoo dooniidhaan bishaanirra deemutti jirru qilleensi hamaan tokko dhufee doonii teenya irraa xaawulaa buqqisee achi booda qilleensi kun achiin seenee doonii garagalchuudhaaf dhiyaatee hoggaa kana cululleen tokko haadaaf huccuu diimtuu akka fiddee nurratti darbe achumaan haada saniin bakka san walitti hiinee huccuu diimtuu san ammoo bakka qilleensi seenuun san cufnee akkasitti rabbiin nagee nu baasee hoggaa kana nuti nama 10 diinaara qarshii dahabaa 100 walitti diinaara 1000 akka miskiinaaf kenninu bellama seennisaniif maallaqa kana sitti finne ja'anii hoggaa kana Nabiyallah Daawud irraa fuudhee eega isaan gaggeesse booda maallaqa san guutumatti intala tanaaf kenne akkana je'een: yaa gabrittii rabbii, rabbiin kee bahara yookaan galaana irratti siif naggadee asitti maallaqa siif fidee ati zaalima jettaanii je'een. Akkasitti dubartiin sun dalagaa rabbii dinqisiifattee maallaqa san fudhattee deemtee meelaalaa yaa obboleen kiyya rabbiin subhaana wa ta'aalaa huccuu isii harkaa fuudhee jara doonniin garagalchuuf deemtu geessee isaanirraa maallaqa isiif fidee rabbiin waan godhu hunda kheyrumaaf godhaa. Yeroo hunda rabbii keenyatti zannii toluu qabnaa. Rabbii warra isatti zannii tolee irraa milkaa'uu nu haa godhu. Aamin Allahumma aamin. Erga viidiyoo kana dhaggeeffattanii gurraan caqastan haga dhumaatti jechuudha. Obboleen keessaniifis akka sheer gootan gamanumaan dhaamsa obbolummaa bahaa isiniin jechaa hedduu takka seenaan tun garaa nyaatti. Kanuma warroottan Saudi Arabiyaattis hidhaa jiran obboleen kiyya sabbara rabbi sabrii isinii haa kennu. Achi keessaallee rabbiin nagaa fayyadaan isin haa baasu.
abbaan fedhewu waan fedhe irratti ni mokkoromaa rabbiin ammoo mokkora ati mokkoramtu kana yoo irratti obsitee rabbii kee kadhattee rabbiin mafkiraa isaa gammachuu isaa sii fiduun hin oolu yaa nama cinqate yaa nama rakkatee jiru rabbiin suma furaa zanni rabbii kee toliin dhaamsa bolummaati assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Channel keenya subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara filannoon keessan ahlul khayri haa ta'u isinin jenna.